qulqulloonni meeqa toltoonni meeqa dhumarra naagaanii kun hin dhibamu inni kun hin oolu gaggeeffamuuf hin naagaan akkasitti ilaalleetu malee anaan nan barbaachisu maanan gootu ennee nama keessatti kana dabarsan kuni wangeela miti anumarraa qabee namni kana dabarsu ta'e wangeela miti wanjalanni kun isa kana dhimma biraatti warra jijjiirrannu mee daraa waaqa mee safuudhumaan haa jiraannu mee safaraadhaan haa jiraannu mee waaqaa kadhannu mee hunda kan caalu waaqadha dhibees kan balleessu nagaas kan fidu waaqa kan caalumtuu hin jiru waan nuni ilaallanne keessa harka kaa'u otoo suutuma jennee waaqatti machaa deemne hundumtuun ta'a jechuu barbaadeeni qancaran gorsanii leewa qaraneedhu beekan ofiifuun beeka maa akkuma jedhan sana beekaa maal hojii dubbii keessaa kaasu yoo achi deeme iyyuu beeka gowwaan immoo maal hojii dubbii keessaa kaasu yoo dhagaye iyyuu hin beeku jedha beekaan namni keenya yoo mallee kan wal dhabus kan mootummaatti bu'us kan ofii walitti bu'us kan yakka daddaa kan raawwatu hubannoo hanqinadha ummanni hubannoo of keessaa qabu mataa isaas hin tajaajila ofii walii gala biittis hin tajaajila inni xinnaan haa guddatu inni guddaan haa beekaan jalatti haa bulu wallaalaan amma jammaree gara fuuldura kanaatti akka inni nuu beeku waaqni nu haa gargaara barumsa jechuun immoo itti fufanii baratanii biyya bulchuudha biyyi qalbiitti ilaalamtu yaa waaqayyo biyya keenya biyya nagaa nuu taasi akka ijoolleen keenya barattee gara fuulduraatti utubaa nuu taatu yaa waaqni nu gargaara ani iPhone kuma torbaatamaan bitadhee deemurra kitaaba moofaa baadhee deemuun irraa bareeda dubbisuun uffannaa uffachuudha dubbachuu dhiisuun qullaa deemuudha dubbisuu dhiisuun qullaa deemuudha waan ta'eef dhaloonni amma keessa jiru dhaloota dubbisuun jedhamu dhaloota ilaaluu jedhama yookaan dhaloota dhaggeeffatu jedhama kana cuma jechuudha yuutuubiin dhaggeeffata raadiyoon dhaggeeffata televezyiiniin dhaggeeffata kitaaba dubbisuun garuu akka nama waraanaatti ergamuutu humnaan sammuun ijaaramee biyya diigame inni ijaaraayyoo kanan boomu wanti adda isa godhee yaadu biyya kana daayinaamikaalii kan jijjiiran keessattuu ilaalcha bal'aa qabaachuu ilaalcha Afrikaa qabaachuu ilaalcha biyyoolessummaa qabaachuu irratti namni namoota akka naannoo ambootti dhalatanii biyya kanarratti taasise jedhanii yaaduyyuu. Egaa ammoo ija keenya dunuunfachuudhaan qabnu maaliif jaarraa 21 faarra jirra saayinsiin teekinooloojiin argamni garaagaraa ta'aadha kan isaan jiranii. Jijjiiramuu qabna dubbisuu qabna otoo dubbisin sammuu keenyatti yookaan immoo birrii miliyoona birrii meeqa baqqaa fixaa oollaa mana maxatti itti hundayyuu fixaa oollaa caammaa tokko bira bitachuudhaaf birrii kuma tokko birrii kuma lamaan binna sammuu keenyatti maaf hin bitan nuree wucuu sammuu keenya duwwaa ta'a akkuma qullaa deemu sammuu keenya qullaa ta'a fakkeenya hamma dhaladhee bilbilaan qabu sirumayyuu hin bitanne bilbila maaliif bakka kitaabaan ergadhee ittiin kitaaba bitadha jijjiiramuudhaaf kaayyoon qaba ammas immoo dhaamsa kana kanan dhaabu barattoota hundumaayyuu umuriidhaan deeggeeffamuu qabu abbootiin keenya araasitti argaman kun hundi isaanii dubbisuu qabu umuriidhaan deeggamu beekumsi jijjiiramuu qabna kalaqa be creative be learned be awakened wake up early so we are promoted we are education of the schools so abbootii keenya barattoota keenyaaf dubbisuu qabna barumsa jaalachuu qabna yeroo dubbisnus immoo zim jenneetum otoo dubbisne otoo hin ta'in waa tokkoof kalaquu qabna biyyoota alaalaal garuu warqii luka keenya jalatti gande asiin achi ilaalaa jirra jechuudha maaf hin jijjiiramnu kanaaf barattoota kiyyaa kanan dhaabu hundi keenya jijjiiramuu qabna dubbisuu qabna. Iddoon barnootaa dursa isaan baranneen yeroo waan ta'e farramuu barbaadu quba kiyyaana farrama waas dubbifachuu hin danda'u deebi'ee bilbilumarree nama nannaa qabaadhaani yeroo erganas keessa dhufe fooyyee baay'ee agarsiisee dhuuf hin jedha maaliif maqaa kusunan barreessaa maqaa abbaa kusunan barreessaa xiqqoo ishii dubbifamatu na karaa malee waa hundayyuu nan beekaa jechuudha maaliif iddoon as ga'ee erganas keessa galee waggaa tokkoof ja'a asuma keessatti baradhee anaadha mucaati daa'ima waggaa lamaan qabadhee jira. Qubaan farramaa turre dhugaa waaqaaf taate amma kunoo maqaa keenya barreessinee waan hundarra gallee daa'imni keenyallee barumsa nu argattee daftarii argattee kunoo barumsa gaarii irra gahaa jirra nutu barachaa jirra nutu ani barumsa gaarii irra gahaa jirra nutillee kan maqaa keenya duratti qubaan barreessinu amma maqaa keenya hin barreessina. Erga mana sirreessaa kana seenee barumsa jammare erga na seenee baradhee booda immoo amma nan dubbifadha moobaayilii nan guuttadha
nani reega waan tokko dogoggora hin qabne nama jedha namillee annaa gadi na gaafachaa jira jechuudha. Kanaaf baay'eetti namni mana sirreessaa galee sammuu isaa bal'atee barate taanaan bakka guddaa nama biyyaaf ta'u jechuudha. As keessa bahee nama biyya barsiisuu danda'u namni as keessa jiru jechuudha. Maaliif inni sammuu isaa waan baay'ee barata. Namni hin ta'a jedha malee namni barumsa jammare barumsa isaatti itti cimee fufe taanaan hani biyya bulchu ta'uu danda'a. Hundi keessanuu isin jaalannaa, isin kabajnaa, seenaa qabnaa, seenaa dhama qabdu qabnaa, seenaa maqaa qabnaa, seenaa sabaa qabnaa, seenaa qabsoo qabnaa. Ulfaadhaa galatoomnaa hedduu isin jaalanna akka uummata naannoo. Amboo keessa yeroo 3 yeroo 4 wajjin dhufnee jirra. Yuunivarsiitii Amboos daawwannee jirra. Biyya hayyootaa, biyya gootaa, biyya qabsoo isin Niiwuork jedhan sana sun ta'in Niiwuorkiin addaa waan taateef ulfaadhaa galatoomnaa. Magaalaan Amboo uummanni isaas qulqulluudha. Magaalli ishees qulqulluu ta'uu qabdi kan jedhuuni wal ijaarree naannoodhaan akka gandaatti ganda yaa'ii gadaa wal ijaarree kaanee magaala keenya qulqulleessina jennee kaane. Fuuldura mana isaa qulqulleessi fuuldura isaa qulqulleessuu qaba. Itoo fuula isaa niqatii fuuldura koo maaltu jira jedhee ilaaluu qaba. Biyyaaf yaaduu qaba. Naannoo ofiitiif yaaduu qaba. Biyyi kan jedhamu mandara ofiitii fi mana ofiirraa ka'eeti. Biyyi kan jedhamu. Kan ammoo tokkoon keenya dirqama nurra jiru bahuu qabna. Ijoollee keenya waan gaarii fi sammuu gaarii dabarsinee darbuu qabna kan jedhu yaada. Oromoo jabaadhaa. Wal jajjabeessina. Hin kaana ka'a. Wal qabadhaati. Mee walaa jabeessinu. Marii walii wal qabannee kaana. Mandara ijaarra iddoo bayeetti hunduu waliin kaana. Uummanni muluun wanti duubatti hafu hin jiru. Namni amma yoo rakkate yoo handiingi dhangala'u ta'ate gara hospitaalaatti kan barame yeroo baay'ee kan beekamu hundi keenya kan dhaqnu iddoo silaa yaala gaarii argannutti. Amma namni daftara qabatee yoo gara hospitaalaa iddoo tokko dhaqe yoo xiqqoo asitti dhaqii iddoo waajjira fayyaa sanaa xalaati jedhan jiru wayiitu jira. Waan akkas hawaasa keessatti argeera. Kun immoo hubannoon hin kennamne hawaasaaf. Namni waan sana qabateet garma hospitaalaa dhaqaa iddootti yaalamu sana dhaqaa dura akkasitti kan keessummaa ture. Dura nama hin qabu. Amma immoo hoolota kan argadhee baay'ee gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Hoolota kanas immoo galee horsiifadhee akka gaariitti jireenya koos fooyyeffachuu nan danda'a jedhee nan amana. Jireenyi keenya egaa hiyyummaa keessa jirra. Wanti baay'een isaa namatti dhaga'ama, hiyyummaan namatti dhaga'ama. Har'ammoonnaa kan argannee kana fudhannee gallu guddaa baay'ee nutti dhaga'ama jechuudha. Ani hoolota sanaa kennan ennaan ilaalu gammachuun guddaa natti dhaga'ameen jalatti kufee jechuu barbaadeeta. Du'a kan tabbisi kaleessa fa'uuna dhukkubalaan harkaa waan kan nutti uwwisan kan nu yaadatan isaanaa yaadatu isaanaa bulchu alamii kan waraqaan isaan ittiin dubbatan arrabni isaan ittiin dubbatan nagaa ta'u nagaa bayeessaa ta'u alamii bayeessa nagaatti hiikamuuf. Maaleegna kan ijaa kana ta'eefu isa immoo itti dabalamna moo hin daballu jennu kana daraa waaqaa daraa samaayii kana daraa midirii kana maaleegdu indee inni waradaa dhaqaati achii nuu fidaa nuu jabeessa ammas kan hin jechuu danda'e paampii nuu kennanii ijoollee bootolli namarra baay'ate dhugaa waaqaan tsaffafee xuufii as qabachuu hin danda'u quxurii hin qabu kan isaan nuu kennan paampii kan nuu kennan jira amma.